Abagada to isambadu dide Hera sati bulu no manafne bote Gubata marka hubataatu arga kana booti keenyaan jedhamaa turedha jecha xiqqoodhaan waan baay'ee ibsu kan dhalootarraa dhalootatti darbu jechaan yookaan hima tokkoon kaa'uu danda'u sammuun akaakiloota keenyaa hagam jabaa ture nuti dhalooti ammaa kana gochuu dandeenya laata serbe sirbamaa jiru kuni gubataa marqaa hubataatu arga kan nama jechisiisu natti fakkaata jedhan obbo Lamuuni sirbichisi michuu baay'een qabaa lixa biiftuu irraa dhaamsa koonaaf himii oromoota maraa yoo lubbuun jiraatte turrullee wal garraa itti gorii naa jedhii na daraa dhaamsa baay'een qabaa oromoota maraa kan bahaa kan lixaa wal duukaa hiriiraa firoottan koolaalii dhaqii lixa biiftuu jimmaa ilu abbaa booraa aggaaroodhaaf mattuu itti fufee jira sirbi Adam Haaruun namicha obbo Lamuu duubaan konkolaataa keessa taa'utu moobaayiliidhaan dhaggeeffachaa jira sirbi kun obbo Lamuu garaaraase sirbi kun baroota hedduu fuula dura sirbame namooti baay'een akkuma sirboota biraa callisanii dhaggeeffachuu malee hiikoo itti kennanii sirriitti ergaasaa waan qalbeeffatan hin fakkaatu obbo Lamuunis taanaan dhiyoo hubatanii simbirroon ergaa dabarsaa jirti dhaamsa dabarsiti dhaamsa eenyuuf dabarsiti bahaa hanga lixaatti kaabaa hanga kibbaatti dhaamsichi akka wal ga'u maaliif barbaachisee walii galan alaa galu jedheeti laata Adam Haaruun tokkummaan humna Oromoof garuu sanaa olii dhimma jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti. Konkolaataa obbo Lamuun yaabbatan Iluu abbaa booraa keessa kutee magaalaa Jimmaa darbee baddaa bunaa bakka jedhamu ga'eera. Ganama bosona Iluu abbaa booraa keessatti argan ilaalanii dinqisiifachaa turanii kan argan har'a miti. Yeroo hunda garuu akka haaraatti isaan ajaa'iba. Bosonni yaayyuu fi cooraa gidduu jiru fakkeenya Oromiyaa maraati jedhu. Hanga daarimuu fi supheetti wal qabata burqaa bishaanii hedduu qaba. Bunni uumamaa bosona kana keessa guuteera. Damma holqaa fi daamuu bakka hedduutti kutatanii nyaachuun ni danda'ama. Goosuu fi baddeessi filatamee nyaatama. Biyya uumaan badhaase dhugaadha. Biyya uumaan badhaase kennaa uumaa filatamaa nyaachuun rakkoo tokko malee bakki itti jiraachuun danda'amu dachee Oromiyaati. Biyya Kuush muki baay'een isaa gurguddaa fi jaaraadha. Magariisi inni biyyattii irratti uwwisee jiru dinqiidha. Akaakuun mukaa bosona kana keessaa dhibee hin jiru. Nyaaphi isa gurguddaa ciree balleessuuf yoo itti duulellee hin dandeenye. Lageen bosonicha keessa jiran gamaa gamanatti ceesisu dhorkuun ofirraa falmachaa jiru. Bosonni kun yuuniskoo irratti galmaa'uun itti xiqqaata. Onkoramuu wacaa fi markaatoo keessaa baatee gara baadiyaa hoggaa deemtu
bosona namni keessa hin seenne keessa hoggaalittu baalli mukarraa bu'ullee sirifachiisa. Haa ta'u malee bakka waca keessa jiraachaa turte hoggaa yaadattu nageenyi bosonicha keessa jiru gara jannataatti waan dhiyaatte sitti fakkaachuu danda'a. Wacaa fi waljeequu namootaa osoo hin taane haasaa qilleensaa fi muka gidduutti godhamu dhageessa. Yeedaloo simbirroolee fi shiishii sagalee bosonaa daandii jannataa kan eeran sitti fakkaatu. Obbo Lamuun kana hundaan buhaaraa turaniiru. Amma immoo magaalaa Jimmaatii akka ba'aniin baddaa bunaa bakka jedhamu ga'aniiru. Buuna naannoo sana dhaabamee jiru ilaaluun nama hawwata. Bunni akka jiruun diimateera, lagas diimesseera. Bunni kun bosona fakkaatee hanga ijaan arguun nama dhibutti biyya Abbaa Jifaar daran miidhagseera. Kunis Oromiyaan hangam badhaatu akka taate eeraa. Biyya uumaan badhaate. Uumaan badhaate ganamumaa jiituu badhaatu Oromiyaa. Biyya mootii Jimmaa shanan gibee hunduu guutee jira maaltu dhibee. Nama jechisiisa dhugaadhasi. Obbo Lamuun Oromiyaa keessa bakka baay'ee naanna'anii hojjetanii jiru. Yaadaan gara boodaatti gulufanii. Bosonaa fi buna Iluu Abbaa Booraa, Jimma biyya bunaa, Wallagga biyya warqee, Shawaa fi Arsii biyya midhaanii, Baalee biyya garbuu, Boorana biyya warqeef loonii, Harar biyya kuduraaf muduraa, Kamisee biyya albuudaa. Hundumaa naanna'anii arganiiru. Kan argan hunda yaadaan daawwachaa jiru. Oromiyaan biyya dureettiidha. Garuu maal godhu tokkummaan qabnu. Oromiyaan nuufi akka kormaan daanqooti. Kan foon mataatti baatee ofiisaaf hin nyaanne. Kan ormi qalee nyaatu. Abaarsa maalii qabnaa laata? Eenyutu nu abaaree? Aagii osoo nu fudhatanii balleessaa keenya nutti himanii maal ta'a? Anillee abdii kuteera. Garuu buddeen nama quubsu eelee irratti beekama akkuma jedhamu egereen dardartootaa fi shamarran Oromiyaa hawwisiisaa akka ta'e sochii isaanii amma irraa hubachuu ni danda'ama. Dargaggooti amma bor waan hojjechuu danda'an abdii guddaan qaba. Anaan kunoo jaarsummaa keessa umurii dullumaatti yoo nu bira taa'ee nun hojjechiisu jedhanii yoo biyya isaa keessa taa'ee dhugaa himee dargaggoota nutti kakaasa jedhanii sobanii guddina fakkeessanii Finfinneetti na jijjiiranii. Saanumaayyuu lafa ani waraqaa malee namaa waliin agarretti kunoo deemaan jira. Osoo dur ta'e hin naqun ture. Amma garuu humni koos dadhabeera. Dargaggoota ammaa fi laphee haa kennu. Qalbiin koo garuu waan natti hima. Qeerroowwan amma akka salphaatti lagaan qooduun hin danda'amu. Gonka gandaan qooduun kan danda'amu miti jedhanii. Imaltoonni konkolaataatti akka deebi'an himame. Obbo Lamuunis bakka dhaabbatanitti harka isaanii lamaan gara samiitti ol qabanii samii adii kana keessa ilaalaa. Yaa Rabbi yaa gooytaa yaasa hunda uumtee hortee namaaf jettee yaasa fannifamtee hafuura qulqulluu yaa mootii moototaa si kadhachaa jirra nu dhaga'i Oromoota jedhan. Sagalee kadhaa quuqamaa fi dheekkamsa of keessaa qabuuni.
kolfi ishee miidhagaadha kalarfuul isa jedhan sana ta'uu isaati. Kolfinaan garaa isheerraa kolfiti fakkeessuu gonkan beektu. Yeroo hedduu garuu hin kolfitu yaada garaadhaa waan qabdu fakkaata. Xiqqoo kolfitee yeroodhuma sana yaadni ishee bada. Kolfi ishee amma libsuu ijaati. Qummaaduu qofa jechuun ni danda'ama. Caaltuun mucaa magaalaa shamarran Oromoo dhedheeroo ta'an keessatti ramadamti. Iji ishee gurguddaadha guddachuurra darbee baawuzaan kan hidhameef fakkaata. Baay'ee bareeda. Haadha nyaara bissii kan boqqolloon dilbii bareedduu morma lookoo kan funyaan konkonaa sirbi jedhu sun sirriitti ishee ibsa. Kanarratti dabalataan waan nama harkisuuf keessaan dhabu garaa nama raasa. Dhiirri hangam gara jabeessa yoo ta'e illee laphee caaltuu irratti jabaatu hin qabaatu. Ija ishee keessaa jaalalatu burqaa. Haasaan ishee ni minyaawa. Sagaleen ishee nama hawwata. Qaalloo yookaan furdoon jedhamtu giddu galeettiidha. Dabbasaan mataa ishee yeroo hedduu hin hiikamu. Gaafa hiiktu garuu dugda ishee irra darbee qaama ishee dugdaa gadi jiru irratti quba gabaa deema. Jaalalaa fi kabaja isheen namaaf qabdu baay'ee namatti tola. Hojjettoota gadii kan hojii humnaa hojjetan illee jaalalaan ajajji. Hundumtuu baay'ee ishee jaallatu. Oromoota waliin afaan Oromoo haasofti. Waan isheetti baree fi Habashootatti illee yeroo baay'ee afaan kanaan dubbatti. Yeroo kana dhiigatu isaan danfaa. Harka xurii fi akka duriitti nafaniin mammaaksa Oromoo isaan ibsuudha. Ofumaa of dhamaasu. Maala baasuu fi dhamaraasuu jechuun kunoo isa kanaa. Laaqana illee dardartoota Oromoo ishee waliin hojjetan waliin nyaatu itti tola. Ciree, daabboo fi shayii osoo fayyadamanii yoo agarte shayii isaanirraa unattee daabboo nyaatanirraa qonxorattee yookaan coffattee osoo hin eegunii fi hin nyaatin bira hin dabartu. Mahaandisoota 4 waliin hojjetan keessaa durbi ishee qofaadha. Bijigaa, Biiniyaamii fi Aglook dhiira. Dhiirri sadanuu hiriyyummaan isaanii lammii biyya Chaayinaa Chaangizii, Juuliyoo lammii Itaaliyaa, Toom lammii biyya Jeermanii waliin qofa. Caaltuun garuu hiriyyummaan ishee hojjettoota humnaa fi ogeessota gadaanaa waliini. Mahaandisoonni sadanuu gochi ishee kun ogummaa isaaniis ta'e isaaniin akka tuffachiiftetti lakkaa'u. Ogummaan isaanis ta'e isaan kan kabajaman hojjettoota gadaanaa waliin osoo hin taane warra adii waliin yoo michooman akka ta'e Bijigaan irra deddeebi'ee caaltuutti himee jira. Har'as akkuma amala isaa dhufee nagaa ooltee caaltu. Nagaadha. Nagaa ooltee. Shaayii bunaa haa dhugnu kaa. Kunoo Biiniyaan fa'aa dhuguuf deemaa jiru. Oo, amma reefuun dhugee tolaafaa waliin dhiifama. Yoo dhuguu baattes waliin adeemnu kaa maal hojjetta?
hin dhugu taanaan maaliin hojjedha? Hangasitti ijoollee waliin haasa'uu naaf wayya. Dhaqii kottu galatoomi. Tolee. Isaan waliin haasa'uu naaf wayyaa? Harka isaa gara dargaggoota gurmaa'anii ta'anii kolfaa jiranitti qabee, yoo xiqqaate at least nu waliin yoo deemte waa'ee ogummaa haasofna. Yeroo yuunivarsiitii turre kan dabarsine haasofna. Kan yuunivarsiitii keessatti dabarsine haasa'uun isa kaleessaa yaadachuu yookaan immoo bashannanaa fi qofaafi. Dhugaa dubbannu yoo jenne innis taanaan amala barsiisaa waa'ee barataa kutaan seennee, waa'ee barsiisaa qabxiin laannee, waa'ee barattoota safuu gatanii malee maal haasofna? Hojjettoota humnaa waliin haasa'uu irra osoo inni dubbatee hin fixin harkaa buttee. Tole, isaan waliin haasa'uu irra waa'ee hiriyoota kee durbaa waggaa waggaan jijjiiraa turte haasofnu. Waa'ee kaadhimaa kee ishee qullaa deemtu ishee waliin sirbaa bultanii akka waraabessi laftitti bari'ee barii dhuftanii akkanii si dhaggeeffadhuu fi ishoo siin jedhu barbaadda? Nadhiisi. Biniyaan faas deebi'an kunoo. Sitti moo? Waa'ee ogummaas yoo ta'e ijoolleen kun muuxannoo baay'ee horataniiru. Baay'ee nu caalu. Kanani si waliin haasa'u irra muuxannoo ani isaan irraa argachaa jirutu dachaadha. Laaqana irraa yeroon itti hojiitti deebi'an ni ga'e. Hojjettoonni walitti qabamanii kolfaa turanii. Haadha Caalii jechuun sagalee ol kaasanii waamuun harka isaanii ol qabanii asiif achi raasanii mallattoo gara hojii seenuu isaanii isheetti agarsiisanii. Yeroo hundaa akkasuma godhu. Yeedaloon sagaleen isaanii wal qixxaatee ba'u miira nama harkisa. Shaakala guddaa booda kan dhufe fakkaata. Barraaqaan sagalee isaa gadi qabee 1, 2, 3 jedhee lakkaa. Isaanis sagalee tokkoon haadha Caalii hundumaa caali jedhu. Mararoos dhaadhannoos ni fakkaata. Taphattooti kubbaa saaphanaa yeroo tapha jalqabuuf jedhan walitti naanna'anii hiriira geengoo uumanii harka wal qabatanii maqaa tuuta isaanii ol kaasanii dubbatu. Hojjettoonni kunis yeroo gara hojiitti bobba'anii haadha Caalii intala ayyaa ammayyuu hunda caali jedhanii seenu. Kunis gochaa dargaggoo Barraaqaa booruu ta'uu caaltuun hubatteetti.